Raajii Masarat ni beektamu hin beektu. An tajaajila ta'uu isaan beeka malee raajii ta'uu isaan beeku. Maqaan kee eenyu dura? Maqaan koo rakkoon qabu akka inni irraanfatte maqaa kee inni irraanfatte dubartii gartee dubrummaan qabne ajjeesaa ta qabdu fudhadhaa jedha akkamiin beekta ganta san takkaan dhayineeti dhayitee rukutte. Maal meeshaadhaan ilaalta kaa saayinsii babal'ateera. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Raajii Masarat ni beektamu hin beektu. An tajaajila ta'uu isaan beeka malee raajii ta'uu isaan beeku. Raajii miti jechuudha keessan raajii. Didde hundi si didde gartee maqaa kiyyaan. Wallahi maaloo. Wallahi. Mut garadee qabulu ture sorry. Didde raajii Masarat hin beeku jedha tajaajilatti hin beeka malee. Tadaa maal raajii Masaratti nama na seeti an Kiristoos nama na bar. Yesuus Kiristoos raajoonni sobduu maqaa kootiin gartee bara dhumaa hin baay'an jedha. Jarri kun raajii sobduudha moo raajii dhugaati? Raajii sobduu maaliin adda baastaati? Kunoo siif hin himayye. Anaas si baas kunoo wangeela irra jira kunoo Maatiyos boqonnaa 20 fi 23. Torba. Boqonnaa torba. Boqonnaa torba 23 boqonnaa torba lakkoofsa 20 boqonnaa torba 20 akkas kunooti amma laal wayyoo boqonnaa kanaan jaaladhaa bar maqaa gooftaa tokkicha isaa gartee isan duune jiraataa sanirra raajii hin banadhaa qoy wallahi daqiiqaa takka sadara waan waajiin jettan akkana dhufeen waliin haasoo na arrabseeti amantii arrabsee deeme malee akka keetii kana kofalee waliin haasa'uu hin danda'u xabiyaa isaati jechaan jibbe namummaa waan isa gartee osoo hin ta'in namummaa isaa saba Oromootirraa hin fadhuu haalaa fi amala hin qabu bineensaa hojii haasa'uu yoo fedhe malee akkana daqiiqaa takka nama hojii haasa'uu hin danda'u wallahi laziim. Maalama waa si tuqee wayin si tuqeen kabajaan wal gaafachuu jira daqiiquma takka haasa'u. Wangeela techi deebina. Wangeelli nu raajiidhaan an jettee mete kunoo baneen jira. Akkana jedha. Niddamii fi meeqa? Niddamii. Akkana jedha. Torba 20 fi naannoo torba meeqa irraasa? Sana jalaa kooti. 20 takka dhugaa. Akkana jedha. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetu mootummaa waaqayyoo gala malee jedha. Jaalala eenyu nama hojjetu mootummaa waaqayyoo galamee dura dursee obboleessa kan koo? Isuma amma dubbifte. Jedhe kaa. Yesuus akka jedhu. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetuutu mootummaa waaqayyoo galaa jedhe. Nama jaalala eenyu hojjetee mootummaa waaqayyoo gala? Jaalala Yesuus moo jaalala waaqayyoo abbaa? Jaalala waaqayyoo abbaa hojjechuu jechuun maal jechuudha meenatti mim? La ilaha illallah kunis afaan Oromootiin ni koo Amaariffattiin sii kamu Ingiliffatti. Oromiffumaan natti mi jaalala abbaa sana akkamitti raawwatta? Yesuus Kiristoos yeroo barsiisu jaalala kiyya nama raawwatee mootummaa waaqayyoo gala jedhe moo abbaa isa waaqarra jiru hojjetee gala jedhe maqaa keetiin dhiifama nama falchiraaji. Inni sirriidha Abu Muwaaz garuu jaalalli inni raawwatamu sun isa kamii? Maqaan kee eenyu dura? Maqaan koo rakkoon qabu akka inni irraanfatte maqaa kee inni irraanfatte? Maal goota maqaa koo maal si fayyada? Magartuu jedheetiin si ama? Abdii jedhina waan. Abdii maali? Maqaa kee shakkiin akkana maali? Dhugaa wangeelliin kijibinaa jedha hin sobin kan jedhu caafamee jira jedha natti hin sobini maqaan kee maali? Abdii boru. Abdii boru Oromoonis hundi abdii boru. Abdii boru. Maalatu hunduma si liqinfamu? Maali? Hunduma si liqinfamu? Mee akka yaattu dhugaadhaan si maqaa tokkicha gooftaan adu'eetiin dhugaan dubbadhe yoon kan kijibu taate barri jireenya kiyyaa ka fuuldura haa badu jedhi. Abaaramaan nama habaaraadha. Dhugaan dubbii kana dhugaan dubbadhe waaqayyoon har'a gaadha jedhi. Abaaramaatu nama habaara jedha macaafni. Anna bar sinna bar. Maqaan koo abdii boruutii waaqayyoon kijibee waaqayyoon gartee itti na haa gaafatu jedhi. Waaqaanis lafaanis namaanis hin kakatinaadha macaafni qulqulluun. Dhugaadhaa jedhe hin sobin jedhe macaafni dhugaan dubbadhe jedhe eeyyee waaqaanis namaanis lafaanis hin kakatinaa jedha macaafni qulqulluun. Dhugaan dubbadhe jedhe waaqayyoon ragaadha. Sitti maan jiram? Ayyoo qeenxee tanamoo.
Maqaasii Eeyyen dhokesite keessan amantii eeyyaa ta'u, dhokesite. eeyyen keessan eeyyaa ta'u, waa'uun keessa waa'uwa ta'edha. Lafaanis namaanis hin kakatinaa jedha. Kakadhuu isin hin jenne barammaan. Maal jettare? Waaqayyo ragaadhaa ani dhugaan si dubbadhee naan jedhe. Hin sobne. Dubbadhu. Hayyee. Okay. Yesuus Kiristoos jaalala abbaa koo nama raawwatu mootummaa waaqayyoo gala jedhe moo jaalala kiyya kan raawwata jedhe? Eeyyee akkasuma jedhe jaalala abbaa koo jedhe. Goobas jaalala Yesuusii miti. Thank you walii galle hayyee. Achitti akkas jedhe wangeelii akkasuma jedhee dhuga baatuu taate ammaati. Okay gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti galaa miti jedhe. Eenyutu Yesuusin gooftaa jedha? Maal jette? Gooftaa Yesuusin kan jedhu Islaama moo Kiristaana? Warra hojii an agarsiisuu dhiisanii callumeedhanii gooftaa jedhaa oolan sanatu isaani. Ati Yesuusin gooftaadha jettamuun jettu? Maaliif hin jedhu ree? Goobas dhaggeeffadhu ayyee. Islaamni wayii Yesuusin gooftaa jedhaa? Aha, gooftaa godhate malee maaliif jedha ree innoo mormituu Kiristoos. Lachuun ni jedhaanii hin jedhe akkati beektu Islaamni Yesuus gooftaa kiyya ni jedhamuun hin jedhu. In jedhanii mormituu Kiristoos. Goobas ayyee amma itti funa wanni kun isin laallata jechuudha ayyee. Okay akkana jedhe 22 guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yeroo jedhu lakkoofsa beekamu infinite jedhan lakkoofsa hin beekamne moo lakkoofsa beekamu baay'ee yeroo jedhan. Sirriidha dhugaadha. Namoonni dhugaa sana barbaadan namoota muraasa waan ta'eef namoonni baay'een karaa badiisaarra karaa boochoo sanarra jiru. Okay addunyaa kanarraa kiristaanaatu baay'ee moo islaamaa baay'ee? Maal kana maana gaafatta? Kiristaanaa baay'ee miti? Okay baay'inuma keessan isinuma ayyee. Okay guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yaa gooftaa. Maal jettee dabarte? Maal jedheen dabare? Baay'een kiristaanni baay'ee miti muraasa karrichi dhiphaa waan ta'eef. Okay akkasii ayyee moo kiristaanni muraasa? Baay'eedhaan jiru. Ayyee. Okay. Ayi jechuun situu haasaa dabarseetiin naani. Laala ani jedha okay uma akkati jettu haa taatu ayyee. Waan jedhe 22 kana jedha. Guyyaa isa dhumaa sana guyyaa firdii guyyaa fuula waaqayyoo jiran dhaabbatanii guyyaa gartee namni lubbuun hundi duutee gara waaqayyoo dhufuu miti hundinuu miti. Okay guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yaa gooftaa nuhi maqaa keetiin raajii dubbanneerra. Eenyu warra kana jedhu islaama moo kiristaana? Raajota sobduu. Okay kanaafuu raajota sobduu eenyu jarri raajoonni sobduun kun kiristaana keessa jira moo islaama keessa jira? Raajonni sobduun kun iddoo hundumaa jiru warra dhaggeeffadhu ka maal siif nima? Wayyoo namoonni gartee Yesuus Kiristoosin yaa gooftaa maqaa keetiin raajii dubbanneerra maqaa keetiin hafuurota hamaa baafneerra hojii warri waan maqaa Yesuus irraa gartee hafuurota hamaa baasu maqaa Yesuus raajii dubbatu eenyu hojjetu hojii angoo dubbatu islaama keessa jira moo kiristaana keessa? Biyya lafaa keessa jiru islaamas biyya lafaa keessa warri jiru kun waldaa kiristaanaa keessa moo masjida keessa moo waldaa kiristaanaa keessa jira? Ragaan sii kenna boqo iddoo isaan jiranii. Abadan gara tokko na jalaan miliixu dhugaa rabbi. Ragaan sii kenna. Ragaa waan siin jedhe namoonni gartee maqaa Iyyesuusin hafuura ba'i Iyyesuus wixaa jechaa oolu islaama masjida jira moo waldaa keessan keessa jira? Warra jireenya foon isaanii gabbifachuudhaaf sagalee waaqayyoo da'oo godhatanii adeeman. Ani beeku ani raajota kan jedhamu islaamota keessa jira moo islaamota keessa raajii warra jedhamu dhageessee argitee beekta? Islaamota keessas jiru. Islaamota keessa eenyu raajii eenyu beektamee islaama keessa masjida keessa? Nabii Muhammad raajii miti? Nama tokko naa himi sooshaal miidiyuumarraa. Nabii Muhammad raajii miti? Nabii Muhammad. Nabii Muhammad maqaa Iyyesuus okay maqaa Iyyesuusin lallabuu ture? Ammaga. Inni karaa sirriidha isa hordofaan jedhu nabiyyiin akkas jedhaan turre. Allahu akbar. Masha Allah ana dhufu kun olaal. Raajii yeroo kun achi keessa la warri waan dinqii adda addaa hojjetu. Ana dhufu obboleessa keenya Abdii Ragaasaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Gamjirtan qaqqaalii kenna.
Ayyo, amma gama tola. Afur amman argadde wan. Dhageen dhufe wallahi dhageen fiigee dhufe ni haasaa. Boqonnaa tana naatee na didduuf deema. Takka abdii gaafacha keessa jirtu takka raajii muslima keessa masjida keessa raajii maqaa Yesuusin raajii angoo dinqi dareen jira islaama keessa raajiin takka ni jira ni jira. Ajaa'ib akkas walduma keessa beena. Maamman raajii miti. Maama raajii jechuun bar nama rabbiin erga Maamman raajii miti. Arra raajoota sin jenne maqaa Muhammad maqaa Yesuusin hafuurota hamaa baasuu ture. Angoo adda addaa maqaa Yesuusin hojjechuu ture. Ajaa'ib. Eeyyee ragaan jira beektaa ergaa Yohaannisi. Ergaa Yohaannisa duraa boqonnaa lama lakkoofsa 22 kaasee. Maqaa Yesuusin beeyi maqaa ana Muhammadi beeyi maqaa Yesuusin hafuura hamaa jinni beeyi. Mee isa jedheen. Ergaa Yohaannisa duraa boqonnaa lama lakkoofsa 22 kaasee. Asumarratti simii dhuudeemti bakki tun akkaan sin jedhe. Eenyu warri irra biyya wanni kuni. Wanni biyya lafaarratti arra waasi asiisin si gaafadha. Yaa gooftaa warri Yesuus hin jedhu ana moo ati arra. Amman si gaafata guyyaa boruu. Isa amman sitti midhaqiitii dubbisii kottu ragaa amman sila ergaa Yohaannis isa duraa. TikTok irratti abdii boru siitu Yesuus Kiristoos gooftaa koo jedhee maqaa Yesuus hafuur ana moo ana bumuwazi moo si gooftaa jedhan Yesuusin. Yesuusin gooftaa jechuun ko yakkan qabu. Abadan. Deebistu. Yesuusin gooftaa jechuun yakkan qabu. Siigalee garuu maqaa Yesuusin daldaltoota yaa goobazi afaan Oromoo sumaa galaa miti barri bara Abiyyi keessa jirra. Barri bara Mallas Kuutee Amaariffaa saawutti hin jiru. Waan si jedhe si jaara. Barsi dhaggeeffatu sin dhaggeeffadha. Waan hangaafii achirii hanqa goblaa bokee si qabu waan jedhe Abu Mu'aaziiti Yesuus gooftaa jedhee itti amanamoo atiitu gooftaa jedhee itti amanaarra. Amma Yesuus gooftaa jedhanii itti amanuu fi sobuun garagara beekta miti. Sobnii fi Yesuus gooftaa jedhanii itti amanuun garagara. Sana adda baafadhu. Abdiin gaafadha. Abdii atiitu anaaf gartee ati Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyoo kiyyattee itti amantamoo Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii jettee itti amanta. Achir dhaggeeffadhu afaan Oromoo ni galaa. Ergamaa rabbii jedhee itti amana. Ergamaa rabbii. Allahu akbar. Siin gaafadha masi gabbee raajii. Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii jettee immoo gooftaa jettee itti amantaati. Sobdooti suni sitti maan jirama bumaas ragaan sii kennaa jiraman warri raajonni sobduun suni ergaa Yohaannis duraa boqonnaa lama lakkoofsa 22 kaasii dubbisi warra Yesuus Kiristoos masii ta'uusaa morman sanadha mormituu Kiristoos sobduun. Ani waan hin jedhe ani Abu Mu'aaz ati ergitu kun gurraachi kuni biyya faranjii keessa taa'u kuni Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii jedheetiin itti amana. Ati Yesuus gooftaa. Sobduun isaanii raajonni sobduun isaanii siin jechaaram warra Kiristoosiin morman. Waa'ee raajotaa si gaafachuu si. Ati kaamman kun walaal abdii jala jiru kana sin gaafa jira maqaan keetis abdiidha. Egaa abdii boruu naan jette abdii boru ati Yesuus gooftaa keeti moo gooftaa keeti miti. Rafeenteen didde wangeelatti amanuu didde ifitti wangeelatti amana anattis amana abbattis amanaa jedha eenyutti amaname. Wangeela Maatiyus torba diddamii takka kananiin farda ustaadha ni jaaladha wallahi ni jaaladha akka malee. Maal jetta gurbaa waan isin jedhe wallahi boqonnaa kana silaan yoon gad dubbisee neetworkidha. Baasa dinqii addaa si mudata waan jedhe ati Yesuus Kiristoos dubbisi waan jedhe Yesuus durame waan Yesuus inni amantaa. Dubbisii fiti dura iddoo ammaa dubbisii fiti. Ani Yesuusitti ergamaa rabbiitii yoon isatti hin amane biddatti gartee waaqayyoon nu galchan. Yesuusitti nan amana. Kunoon Yesuus Kiristoos masiita Isaa kan sobduun isheen Kiristoositti namanne warra kam akka ta'e macaafa qulqulluun nutti beekama. Afaan Oromooti gartee haadha manaa sirraa fuudhee dhiistee dhufte moo maal taate? Haadha manaa kunoo kana baddee mustaaza maqaan keessa afaan Oromootiin kan raajii qaba maal taate? Abdii waan sin jedhe Yesuus gooftaadha jettee itti amantaa ittiin amana ittiin amanu. Eeyyee ittiin amana. Tole boqonnaan kun isin laalchifti malee nun laalchisu waa'ee islaamaan laalchisu miti. Sirriitti isin ilaallata sobduun Kiristoosii warra morman. Ani takka raajuma islaama keessatti sheekha jechuu malee raajii gartee Abu Mu'aaz raajii eenyu jedhamu takka dhageen beeku nillee biyya lafaarran turre nilleen jiraatu. Nige zare hulle jansan takkaatu hin jiraatu. Maali jedhana maali Kiristoos eenyudha? Mormituun Kiristoos eenyu? Eenyu mormituun Kiristoos? Mormituun
mormituu nuti Yesuus ergamaadha jennee amanna. Ati Yesuus gartee ergamaadha jettee amantu. Gooftaa jettee si kuno warri Yesuus reebuu deemu amma nin dubbisayyee maqaa dhaqifadha. Amma warri boru Yesuus reebuu deemu ustaadoota moo raajoota biyya lafaa jirtu kana hunda isii Yesuus ni reeba ittiin siifuuf akkana jedha. Guyyaa isa dhumaa sanitti dhaggeeffadha. Guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een jechuun adada lakkoofsa gartee lakkaa'amu daataan walii qabee beetiin isaa hin beekamne jechuudha. Walumaa galatti namoonni Yesuus hin gooftaa jedhu dhaggeeffadha. Guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yaa gooftaa nuhi maqaa keetiin raajii dubbanneerraa jedha. Asirra kun guutta isini. Wallahi laziim. Kayyazo maal ta'uu deeman jarri kuni waan isaan mudatu guyyaa isa dhumaa sana dhaggeeffadha. Baga miliqee abdii raajii abdiin gartee dhaggeeffadha. Gartee maqaa keetiin raajii dubbanneerra. Hayyee dubbatte maaltu si mudata hin dubbatta guyyaa sanii. Ammas maqaa keetiin hafuurota hamaa baafneerra. Eenyu ba'i Yesuus ba'i. Eenyu godhu jiru waldaa keessatti nuhi maqaa Yesuus hin jedhee warri raajii godhu jiru. Okay maqaa keetiin gartee hafuurota hamaa baafneerra. Hojii angoo maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra. Hojjennee jirraa miti. Anaan jedhu jedhe Yesuus guyyaa sanachitti dirree qiyaamaa guyyaa waliin ilmi namaa uumamni hundi walitti qabamu achitti gartee kana himatan komii gartee kana dhiyeessan abboomaa kana nu goota maa nun dhaggeeffanne yaa Yesuus yaa gooftaa keenya akkana biyya lafaa irratti akkana hojjechuu turre kana himatan keezii kana faayila kana himatan galmee isaanii. Dhaggeeffadhu Yesuus akka jedhuun dhaggeeffadhaa warra kan akka jedhuun kiristaanota kan akka itti reebuu ta'u kiristaanota islaamaan beeka. Akkana jedhaan Yesuus Kiristoos akkana jedhaan anaan jedhu jedhe. Ani jedhe immoo yeroo sanitti guyyaa sana yeroo sanitti matumaa ani isin hin beeku. Allahu akbar. Ani isin hin beeku yaa kiristaanota Yesuus gooftaa. Maqaa keetiin maqaa hafuurota hamaa baafnee jirra. Angoo adda addaa hojjennee jirra. Eenyu hojjennee jirra. Raajii dubbannee irra warri jettan ani wallahi isin hin beeku jedha yaa kiristaanota ani isin hin beeku jedha. Kun islaamaa miti ustaadaa miti sheekaa miti. Dhugaa dhabannaati. Ani isin hin beeku jedha. Dhaggeeffadha. Ani isin hin beeku. Ani isin hin beeku. Isin yaa warra hamoo hojjettanii jedha. Hamoo waan gartee Waaqayyoon itti ajajin kijiba maqaa Yesuusiin. Wallahi narraa fagaadha jedhan bar waan hamaadha. Maqaa Yesuusiin hafuura baafne jechuun kijibo. Maqaa Yesuusiin angoo adda addaa. Maqaa Yesuusiin gartee raajii dubbannaan kuni waan kijiba hojii hamtuu fokkottuudha biyya lafaa irratti hojjetaa turtanii. Ija konkoo dura badhaa jedhaan ija konkoo dura zorbal hiikaasi deema miliqaana dura. Bahaa deemaa jedha. Eessa deema namni Yesuus reebe? Namni ergamaan Rabbii reebe. Namni Yesuus reebe eessa deema? Wara Tsiyool jechuun wara Jahannam. Azaabaa jechuun deemaa ija konkoo dura jechuun kana jedhaan yoom dhumatte isaaniin jedha. Gartee mul'inatti jechuun kallattiidhaan jechuun isaanuma dura dhaabbatee itti hima gartee waan kana guyyaa sanii Yesuus Kiristoos mul'inatti isaanitti hima jedhe. Dubbiin kun warri reebamu kuni warra kiristaanota keessa jiru moo warra islaama keessa jiru amma? Warroonni Kiristoos duukaa hin buune karaa gaarii hin deddeebine warroonni sobduun warri jireenya fuulsaanii gabbisuudha. Naa'obsi maal obboleessoo na gaafattee sii deebisaan jira naa'obsi. Namoonni foon isaanii gabbifachuudhaaf yaada mataa isaaniitiin kan dubbatan of keessaa fuudhanii utuu Waaqayyootti hin dubbatin sammuu isaanii keessaa fuudhanii kan dubbatan sobdoonni raajonni sobduun kiristaana keessaas pheenxee keessaas islaama keessaas warri Kiristoosiin morman hundi isaanii abiddatti galu. Islaamni dhaggeeffadhaa raajii qaba. Eenyu raajii tokko kan islaama Itoophiyaa keessa finfinnee nama tokko raajii tokko naa himi. Tokko. Raajii tokko naa himi nama islaama anaatu gartee kiristaanas ta'a amma tokko naa himi. Nabiyyi Muhammad raajii miti. Nabiyyi Muhammad ergamaadha. Museenis raajii ergamaadha. Warra kijibduu miti jarri kun. Ummata kijibduu miti. Yesuus na booda bara dhuma bara isa dhumaa sana jedhe Yesuus booda warra Yesuus bara dhumaati na booda raajota sobduu dhufa jedhe Yesuus bara isaati. Nabiyyi Muhammaditti firdiin hin laatamu. Firdii ittiin faradamu. Muhammaditti firdiif hin dhiyaatu Muhammad. Aboo sanii isaanii siin jenne warroottan Yesuus reebu kuni baay'ee isaanii jedhe jarri isaa inni reebu kuni kiristaanota keessa pheenxee ortodoksii keessa islaama keessa ni jira. Maali obboleessa kun nabiyyi Muhammad raajiidha firdiidhaaf hin dhiyaatu.
Waasi gaafadha. Iyyuu tufa, masarat tufa, raajota Itoophiyaa keessa Finfinnee keessa guutanii jiran moo jiran raajiin. Lakkii obboleessa kosaan tajaajiltoota malee raajii ta'uu isaanii hin beekan. Jarri kun raajii moo raajii miti? Tajaajiltoota ta'uu isaanii hin beekan, raajii ta'uu isaanii hin beekan. Raajii masarat hin jiru, raajii masarat waan jedhamu takkaa dhageessee hin beektu. Tajaajilaa masaratii jechuun beeka malee ani raajii hin beeku. Haleluuyaa, baga didde, goobas. Raajii kan beekte Itoophiyaa keessaa raajii. Macaafni qulqulluun akka inni jedhutti seerriif raajonni amma bara Yohaannis Cuuphaatti turanii ergasii as wangeela mootummaa Waaqayyootu lallabama jedha waan ta'eef. Akkasi baga didde. Yaa obboleessu. Akkas. Okay, waan biraa waan siin jedhu wangeelli akka jedhu dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesaati isa dubrummaa qabdu Museedhaan hambifadhu jedheen. Dhuga mosoo. Lakkii obboleessa. Amma waan akkasii laaqinati nama guddaadha. No, anaa miti. Yoo na laaqe Waaqayyoon na laaqu ani laayine waan wangeelli. Lakki dhiisiin siin jedheen kakuu moofaa keessatti wantoonni barreeffaman waan hedduun kontiraadigshiniin hedduun jiru waan ta'eef waan akkasii dubbatan. Kakuun moofaan sagalee Waaqayyooti moo sagalee Waaqayyooti wangeela macaafa qulqulluu jechuun kakuun moofaas haarawaas dabalatee macaafa qulqulluu jedhama moo hin jedhamu. Yaa obboleesso seerri Musee keessa kan tajaajilaa jiru kan hojiirra hin jirre hedduutu jira obboleesso. Seerri Musee san seera Waaqayyooti seera biyyiiti. Walitti illaaqiniin siin jedheem seerri Musee kan tajaajilaa jiru kan hafe jira kan tajaajilaa jiru jira. Fakkeenyaaf ati Oromoodha moo Amaara yoon siin jedhe waan laaquma gaafiidha. Xiyyaaqeedha malsii baanan sani waan jedhe macaafni seera uumamaarraa hanqa mul'ata Yohaannis xumuraati sagalee Waaqayyooti moo sagalee Waaqayyooti miti abdii. Kakuun moofaa gaaddidduu isa kakuu haaraati. Waan fadhaa taatu macaafni harkaa qabu kun sagalee Waaqayyooti moo Waaqayyooti guututti. Dhaggeeffadhu sitti maan jira. Kakuun moofaa gaaddidduu kakuu haaraati. Haa taatu gaaddidduu taatus kakuun moofaan sagalee Waaqayyooti moo sagalee Waaqayyooti miti. Nuyi dhaloota kakuu haaraati warra Kiristoos duukaa bu'an. Haa taatu Akkastaanaani ustaas. Akkas itti fudhadhi koo. Kakuu moofaan wangeela macaafa miti namaniinaa jechaara waan ta'eef. Naan jechaa jira. Daayirektii fi indirektii jedhama jedhe kun. Ati dhiisi bannaati ganaadha. Reefuu xobbee gara Islaamaa turte wangeela raajii ture bar. Raajii sobduu ture warra akkasiiti warri firdiif dhiyaatu. Raajiin hin jiru naan jette tajaajiltu malee raajiin hin jirtu naan hin jenneeti. Raajii sobaa ture kaa inni warra akkasiitiif. Okay, raajiin masaratoo maali? Raajiin masara raajii dhugaati moo sobdu? Warri sobduu ammayyuu keessaa yaa'aa jiru seccaa jira Waaqayyo. Raajii masarat dhuga moo sobaati ennaan hin beeku naan hin jenneeti. Isa masaratiin gaafatta malee maalla gaafatta reekkoo masarat keessa jiru. Abdii yeroo tajaajilu sanitti dhugaa isaa waan itti mul'ate tajaajile akkam nama tokkotti itti murteessina obboleessa keetti akkam nama murteessitan. Utuu dhugaa ta'e ekkoo hin deebi'u ture ka sobaa sababa tureef deebi'e sobaan ture deebar. Namni dhugaadhaa wanta keessaa hun taa'u achi ganda sanan taa'u. Waan sin sobaa sababa tureef karaa isa boochoo argate inni karaa isa dhiphaan sun ol galuu waan nama rakkisuuf karaa boochoo argatee dhufe. Waan jedhu amma bareedaadha abshir naa taate akkuma feete qeenxee miti waan feete qeenxaa qossillee ta'e naa taateeti waan jedhe. Waaqayyoon kakuu moofaatiif haarawaa waaqayyoo garagaraati moo waaqayyuma tokko? Yaa obboleessu dhaggeeffadhu sitti hima. Macaafni qulqulluun kakuun moofaa seeronni Musee fakkeenyaa fi divaayin tiyoorii waan ta'anii fi kan hojiirra jiran hin jiru kan hojiirra hin jirre hin jiru yoo hubatta ta'e. Garuu dubbichuma jalliftee lallabuudhaaf malee. Namni biyyaa beesaa afaan Oromoo hin dagata ani hin daganne bara afaan Oromoo waan jee. Waaqayyoon bara Museetiif Waaqayyoon kakuu haarawaa Waaqayyoo tokko moo Waaqayyoo lama? Inni dhaggeeffadhu sitti maan jiran bara kakuu moofaa akka macaafa qulqulluutti lubatu namaaf waaqa gidduu dhaabbateetu walitti nama araarsa. Maannaa waaqaa fi nama gidduu dhaabbatan jenne bar goobasi. Amma garuu Kiristoos barreeffama akka jettaniin Waaqayyoon bara kakuu moofaa fi haarawaa Waaqayyoo garagaraati moo Waaqayyuma tokkoon jedhee barre eenyu abdii koo. Waaqayyo bara duriittis bara ammaattis tokko amma waa'ee seeraa haasaa jiru obboleessu. Waa'ee seeraa haasaa. Goobas Waaqayyoon bara Museetis Waaqayyuma sana Waaqayyoon bara kakuu haarawaatis Waaqayyuma sanaami wayi geeddarama tokkichuma sanaami. Yaa obboleessu maal taate laman sitti haasaa waa'ee seeraa haasaa jirra malee waa'ee Waaqayyoo haasaa hin jiru amma. Seera eenyu haasaa jira? Seera Waaqayyooti moo seera namaati? Waa'ee seera Musee haasaa jirtami? Seerri Musee san seera Waaqaati moo seera namaati? Seerri Musee dhaggeeffadhu seerri Waaqayyoo itti kenne jira. Seerri Musee ittiin saba Israa'eliin gaggeessaa ture jira.
waan jedhe Museen seera san waaqayyo kanneef moo seeruma ofii tolfate? Aha. Sitti maan jira? Natti nimne. Seerri waaqayyo itti kenne jira, seerri Museen ittiin saba Israa'eliin gaggeessaa ture jira. Waan jedhe seera Museedha, seerri Museen gartee saba biyya lafaa ittiin bulchuu turre. Seera raajota asiin dura diiguuf hin dhufne Yesuus illee jedhu seerri Museedha san seera waaqayyooti moo seera namaati? Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 13 dubbifadhu. La ilaha illa. Ibroota kakuu haaraa keessa maan ofidda waan kakuu moofaa raasaa hojjirrame? Dubbifadhuun siin jedhe maarree waa'ee kakuu haaraa sana dubbata. Waa'ee kakuu moofaa sana dubbata. Waan jedhe abdii kan akkas abdii waan jedhe boqonnaa 8 lakkoofsa 13 dubbifadhu. Mee hin Ibroota nama barreessee hin beekamu beektaa meetti dhiisan waan jedhe. Waan asas nama barbaaddaati barreeffame. Run away. Macaafa siriisanii kutan gaafa ustaad. Ani bara wongela ana lalabu jira biyya lafaa irraa bar. Waajilleen harka dhiisee deeme. Waan jedhe. Waajin iyyata si galchaa jira. Kottu maaloo kottu wedhe. Waajin daqiiqaa sadii wallahi kanatti waan ni kiyya wal dhugaa rabbi birri koome kan taphise. Waajin daqiiqaa lama namaa jaasaa hin danda'u. Arrabsoo manni kun baxabaxamee waliin bu'a. Ana kanatti si hojii kofalaata hin danda'u. Hin danda'u. Maal ati ni ilaaltu? Hin danda'u. Maal waggaa meeqaan isa beekan viidiyoon anaa baasee bar viidiyoon gurbaa isin hin beeytani. Anaa baase nama moo jalde isaa beey jenneen ijoollee kiristaanota iji baasne. Anaa baase. Wallahi. So waan jedhe tasaadis nama cubbuun gooti waan jedhe Museedhaaf eenyutu seera kanne? Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 13 dubbifadhuun siin jedhe ragaa sii kenne. Naan dubbifadha akkaan jedhe nama qaama Museedhaaf seera namaa kanne moo waaqaa kanneef? Ragaan sii kenne dubbifadhuuti addeebii na gaafadhu. Ani bar waggaafee faanis ragaan akka hin jenne bara mudure waan jedhe Museedhaaf seera kan ani immoo ragaa malee naasa'u afaaniin. Maal taate abdii kan koo maal kanatti dubbii jalaa miliquun abdee bara dubbisi addeebii dubbifadhuuti addeebii. Siifin dubbisa yes jaaladha. Yes. Okay. Achiraan amma achumatti hin deebe zoro wada maarree jedhe amartichinu. Wara akka kumoo fa'aa achi deebe na wara addis buluq daane. Eesh. Okay. Ibroota kootu ka. Makan nama godhun cubbuudha. Makan nama godhun ati kakuma fakka saaraa unu fiddabbo. Akkasuma kaa'ee walii kadeema macaafni qulqulluu walii kadeema. Nama wayii sibira jira. Waddanyaadhamoo maatiidhamoo eenyu sibira jira? Nam tokko yoo hin jiru qofaa kon jira jedhe. Maa hin jira bocha wangeela si gargaaruu ture miti? Namni tokko namni na gargaaraa jiru hin jiru obboleessu. Maa anuuf hin danda'a. Wangeelli of danda'aadha. Yeroo dhuftee san namaa sibira haasa'u ture bara. Wangeelli of danda'aadha. Hin deeme inni si waliin haasa'u ture sana hin miliqe. Wangeelli of danda'aadha ansiin jedhe abbumuwaas hirkataa miti. Wangeelli moo? Of danda'aadha hirkataa miti. Ayyee hin laallaa qoy. Ibroota meeqaan si dubbisa? Na jalaa kochiistee dura. 8:13 dubbifadhu. Eeshee 8:13 kunooti. Maqaa eenyuutiin hin dubbisa? Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos waaqaaf lafa uumeeti. No. Maqaa kiyya dubbisa. Yoo bakkuma akkana joonaafitte galgala kanarraa ni pheenxee laala shabbaariin si ta'a. Amman sii fida dubbisii kai. Amman sii fida. Abdiillee fuudheetiin waliin deemna. Bakkuma Yesuus maqaa kootiin wangeela dubbisaa jedhu yoo fidde abdii jiru achitti obboleessaa biratti deebina. Yesuus waaqaaf lafa uume ta'uu isaan beektuuti. Abboo san siin jenne maqaa kootiin maqaa anaa waaqaa fi lafa uumeetiin takka maqaa kootiin wangeela dubbisaa kan jedhu caafatuma tokko Phaawulos irraa takka Yesuus irraa yoo fidde amma mucaa kanallee fuunee waliin gartee mana kana waldaa agartee lubbuu haarawaa goonee ganama kana boroo yaana. Waaqaaf lafa uumuu saragaa siin kennaa isa ammaa dubbisii kai. Jiru sana ayya amma maqaa gartee maqaa TikTokiitu man dubbisna amma itti dhiisetti hanqa gartee ragaa fidduu. Siin fida jedhe. 8 10 fi 12 8 13 13 dhanu gaffidde hayya kana jedha 13 waa'ee kakuu haaraa dubbachuun isa inni gartee duraa moofaa'eera jechuu isaati wanti gartee moofaa'e wanti dulloomes ba'uu ga'eera eenyu kana jedhe. Bakka sigaa deebii kee sigee maan eenyu jedheen si jedhe amma kanaan sigaa deebii kee sigee si jedhe waa'ee dubartoota silaa haasaa turte noosa sir jedhe qaama jedhe naimi jinni jeemoo seeyxaana jedhe moo Yesuus immoo Phaawulos immoo eenyu jedhe
Macaafa qulqulluutu akkas jedhe boleesso. Macaafni kun bakka eenyu jedhe bakka kana dubbii Yesuus immoo Macaafa qulqulluutu akkas jedhe. Wallahi dubbii yaa Rabbii kiyya. Maal taate abdii? Macaafa qulqulluutu akkas jedhe. Waan jedhe eenyu jedhe jechuun macaafa qulqulluu irraa hin dubbisee macaafni qulqulluun kun dubbii Waaqayyoo qaba. Dubbii harree Balaam qaba, dubbii Seexaana qaba, dubbii Yesuus qaba, dubbii Phaawulos qaba, dubbii raajota qaba, dubbii namoota qaba, dubbii gartee seenaa waan adda addaa qaba. Dubbii Waaqayyo abbaan dubbate. Waaqayyo ana malee hin jiru jedhe. Yesuus tuffee dubbate. Barattoonni Yesuus dubbatan. Gartee dubbii kana kan dubbate eenyu gawwazii kiyya. Nama Waaqayyo itti fayyadamee itti gargaaramee hojjete. Eenyu namni san? Aha. Maal macaafa qulqulluu keessaa dubbifadhu kaasam. Eenyu please sootuma naa hin dubbatini. Achuma dubbifadhu achuma keessa jira. Achuma keessa jira. Anka san hin beekamu. Hayyee waan jedhu Museedhaaf seera kan kenne Waaqa moo nama? Aha sitti mee amma gabaabsee sii deebisee gabaabsee. Museef namaatu seera kanneefi miti Museedhaaf. Waa'ee Museef waa'ee seera isaatii gabaabsee amma sii kenneera. Bara maanoo seeruu deemu yoo ati waan kana deebiste dubbiin haxara si galchuu deemti dhugaa. Karaa jireedhaa dhayxanii konkolaataa dhangaggoo irraa gadi deemtu takka Rabbi rahmata isin haa godhu. Namni achirraa gadi deemu. Achirraa kaatee jirta dubbii mee wooma kana naa deebisi waaqa akkanneef takkaan kallattii lachuutti deebisuun si dhiba. Yoo nama akkanneef jettees waan itti aanu dubbii jabdu. Yoo waaqa kanneef jettees dubbiin jabdu seera Museedhaa kakuu moofaa seera Museedhaaf kenname sana seerota gartee ittiin bulchu sana namaa kanneef moo waaqaatu kanneef? Yaa obboleesso sitti meera sila sii deebisee. Natti himne wallahi natti himne maal natti himte? Waa'ee seera Musee waa'ee kakuu moofaa kunoo amma Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 13 dubbifateen kaane. Yeroo osoo moofaa insan osoo moofaa hayyee moofaa miti amma? Miti akka teettutti. Okay. Osoo moofaan yeroo sanitti eenyu seera kanneef Museedhaaf. Osoo moofaan osoo kakuun haareen dhufin dura. Museen eenyutu erge? Ayyee naayim eenyu erge Museen namaa erge moo waaqaa erge? Waaqatu erge maarree sitti miti gabaabaa matti maal kan gaafata? Waaqni yeroo ergu raajota tokko yeroo ergu seera ni kennaaf moo kennuuf? Seerri inni itti kenne abboommii kurnan seera abboommii kurnan itti kenne Museetti. Okay, Museen dubbiin inni barsiisu ture san dubbii Waaqayyooti moo dubbii namaa barsiisu ture biyya lafaa? Dubbiin Waaqayyoo itti kennes barsiisaa ture. Dubbii seera ittiin dhaggeeffadhu saba sana seera ittiin bulchuu sanaanis seera biyyi lafaa ittiin bultus tumatee ittiin bulchaa ture jechuudha saba sana. Okay, Waaqayyoon seera Waaqayyootiin bulchuu ture moo seera namaatiin bulchuu ture? Akkuma biyyi kana bulchuu ture moo seera Waaqayyoo? Akka silaaga akka biyyi kanatti bulchaa ture akka maalitti bulchaa ture sana odoon taane. Isa constitution seera mootummaan bocatee innis akkasuma seera akka mootummaa bocateeti moo seera Waaqayyoon itti kennee barsiisu ture seera sanii murteessu ture jidduu saba Israa'el. Seerri Waaqayyoo itti kennes jira. Yeroo Museen jiru sana mootummaan biyya bulchu jira moo jiru? Yeroo biyya bulchu sana akka biyyiin Itoophiyaa bulchu kanatti biyya sana namni bulchu mootummaan warri jiran moo jiran? Anillee yeroo sana hin turre bar. Ni jira mootummaan ni jira. Bara Yesuus illee warri mootummaan ni jira. Qabanii jaarraa bara Muhammad illee gartee warri biyya bulchu ni jira. Raajoonni yeroo dhufan seera Waaqayyooti irratti bulchuudhaaf saba dhufan malee warri gartee biyya hogganuus numa jira yeroo sanitti ni jiran. Waan jedhe. Seerri yeroo sana maal ture reenatti mime warri biyya bulchu. Seera Museeraan haasa'u seera namaan haasa'u seera biyyi irraa haasa'u hin jiru. Seera Waaqayyoo irraa hin haasa'u. Seera isaanii natti mi erga jira jetteen jedhe. Okay, waan si jedhe Waaqayyoo Museetti dubbate moo dubbanne? Dhaggeeffadhu inni dubbateera dhaggeeffadhu. Seerri yeroo sana ittiin bulaa turan maal ture natti mi kan mootummaa biyya bulchu. Amma walii galle dubbatee sajjeesanii daa'ima sajjeesanii dubartii dhiira wajjin ciistee hundaa sajjeesanii ta dubrummaa qabdu akka hambifatan ofii keetii hambifattu jedhee Waaqayyoon ajajee sii dubbisa seera keessa deebi'ee amma dhaggeeffadhu. Amma anuu dubbiseera yaa obboleessu. Eessa dubbiste? Dubbiseera anuu iddootti dubbiftu kana dubbiseera aniyu. Waaqni Yesuus kan waan kana godhi jedheen ka dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesi jedheen Yesuus moo Yesuus miti Museedhaan kan jedheen.
yeroo sana waan jedheef qaba waan ta'eef waaqayyoon gaafachuus hin dandeessa taanaan gaafatu. Yesuus Kiristoos bara sanitti nama fixu ture jechuu bara kakuu moofaatetti. Jechuu yoo argatte isa gaafachuus hin maluure. Eenyuun gaafadha wangeelaa gaafatu wangeelli naa hime. Isa gaafachu jechuun ammatti fakkeenyaaf gaaffii waaqayyoon gaafatamuu fi gaaffii Yesuus gaafatamutu na gaafataa jirta waan ta'eef yoo argatte isa gaafatte gaariidha. Museedhaaf kan seera kan Yesuus immoo Yesuus miti. Siif himaan jira amma. Naan jedhe ka. Yaha kan kenneef maal taate boo maal taateeti. Eeyyee uma jedhe Museedhaaf kan seera kan Yesuus manaan jedhime. Yesuus Museedhaan ijoollees fixi. Dubartootaas lafarraa gartee ijoollee xixiqqoos fixi. Dubartoota dhiira wajji ciifte hundumaa lafarraa barbadeessii dhabamsiisi. Dubartii dhiira waliin ciistee hin beeyin ofii keetii hambifadhu Yesuus jedheen. Akka gootu Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsi tokko kaasii dubbifadhu. Argatta. Maay waa Ibroota irra lafiin dati ade kanas waa Museetiin si gaafachuu jira. Maal afaanumaan haasoftaa jiraattan amma dubbiin sii galtee jirti. Kanaafuu waaqayyoon waan hamtu waaqayyoon maaliif gartee ijoollee fixiiti dubartii dubrummaa qabdu hambifadhu jedhaan Museedhaan Yesuus. Abdi. Eeshi gaariidha gaaffiin kee gaaffii bareedaadha. Alla maariif kiristaanotaaf Yihuudoota morma irraa kutaa'edha. Siifin deebisa naa deebisa kana. Naa deebisi kaatis alla maaliif kiristaanotaaf Yihuudoota yeroo agartan morma irraa ciraa jedheen jedhe. Siifin deebisa ana dura gaafateef siifin deebisa bakka kasattuu siin fiddati. Naa deebisi kaati kon irra beekaadha miti naa deebisi dur. Maas irra beekaa maalitti hin beeka wangeela keenaas irra beeka. An quraanaas irra beeka. Ustaaz miti yaddi. Maal ustaaza quraana wangeelaatti dhuban. Ustaaz jechuun nama diinaa amantii islaamaa barsiisu. Lama wangeela irraa malee barsiisaan jirtu bar quraana si barsiisu guyyaa tokko argee beeku. Maal quraana yoo bana deettee amantaare wangeela keessatti dindee quraana keessatti amantaati. Si quraana lallabu guyyaa tokko argee beeku. Gaafa wangeela kanatti qabee diinas gaafa kanatti qabee uummanni quraana see bar quraana mi bar wangeela. Waan jedhe okay takke taphataan loojikuma sammuu keetiin naayimi maaliif Yesuus Kiristoos dubbii hin dhaga'amu? Hin dhaga'amu. Dubbadhu gaariidha. Alla maaliif kiristaanotaaf Yihuudoota yeroo agartan morma irraa jedheen jedhe. Kanumaan deebi'e. Jechuun iddoo sana waan kontekstii jechuun duula keessatti gartee qabsoo keessatti lola keessatti warra siin lole sani sii deebisa. Umaatu boqonna suuraa cufa keessa ta'uu bakka hunda danda'ina. Waan jedhe maaf Yesuus Kiristoos ijoollee Nabi Muhammad ijoollee takka ajjeesaan jenne dubartii dubrummaa qabduuf hin qabne ajjeesaa takkaa jedheen beeku yoo fidde kiristaanaan sii ta'a. Waan jedhe Yesuus Kiristoos jaalala waaqayyo jaalala jettani Yesuus naman ajjeesu jettani maaliif ajjeechaa Museetti gartee dabarsee ijoollee ajjeesi dubartoota dhiiroo jijjiirte ta dubrummaa qabdu hambifadha maaliif jaa. Akkuma amma Allaani kiristaanotaaf Yihuudoota warra isinitti dhufan ajjeesaa jedhu sana akkasuma ajajennis. Wallahi. Akkamiin beektu dubartii dubrummaa qabdu. Wallahi. Amma fakkeenyaaf lola dheeyxaa iddoo amma deemteeti asii gartee baadimmee dheeyxee lolta abiyyiin akkana jedhu raayyaa ganda sana rukutaa dubartii gartee dubrummaa hin qabne ajjeesaa ta qabdu fudhadhaa jedha akkamiin beekta ganda sana takkaan dheeyneeti dheeyxee rukuttee. Maal meeshaadhaan ilaalta kaa saayinsii hin babal'ateera. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Nagaa karaan duudaa daaqoo siifaa ta'u deem konkolaataa kee yaabbadhu deem. Halkan Ameerikaa aboo zaa saddeet na biraa ta'uu jira halkanirraa la ilaha illallah. Kuni abdii ajaa'iba abdii boru wayyee abdiidhaan walitti deebina abdii kongoo eebbifami. Yani